gadi ba'aa jira. Mukni gaafa jigu qottoo itti waayata akkuma Oromoon jette sanii ijoolleen duraan Rozan abbaa manaa keenya fudhataa turte. Abbaa manaa kiyyaan addaan na baaftee ofii isiitti otoo ji'a tokkoon guutee wajjin jiraataa turte jettee obboleettiin teenya akka koomantii isii maxxansite. Mukni gaafa jigu qottoo itti waayata. Baay'ee na ajaa'iba. Itaa hin jiraa namni. Intala kana waan akkanallee ka jedhu. Rozan nama akkanaati ka jedhu. Keessi kiyya na fudhatu dide dhugaa rabbii dubbachuuf keessi kiyya na fudhan har'allee na fudhatu borullee na fudhatu koomantii isii kana immoo iji keessaniin arguu dandeettu. Koomantii Roza maaliif akka intalli kun jette baay'ilfaatadha saraaha. Ashama harka fuuna jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii chaanallee naga kuuta alhamdulillah galata rabbiin galanne haga'u. Ani ilmi namaa kitti siyaadu sin beeku mukni gaafa jigu qottoo itti baa'ata ka jedhan akka Roza kana. Rozan har'a yeroo ammaa kana keessatti rakkina keessa otoo jirtu namoonni tokko immoo Rozan abbaa manaa keenya nurraa fudhattee baay'ee ulfaata. Maaliif akka ta'e hin beeku. Namni maaf si jibbaa namni maaf erga asirraa baddellee bakka ati jirtutti si jibba rakkoo ati keessa jirtutti si jibba. Namoota meeqa intala kana booyaa jira garuu obboleen kiyya ka isiitti gammadaa jiru hedduudha. Ka Roza jibbaa jiru hedduudha. Ka Rozan baga dhabamtee jirtu hedduudha. Rozan abbaa manaa kiyya fudhattee ji'a tokko wajjin jiraatte nikaa malee ka jedhamu hedduudha. In ulfaata. Keessi na fudhatu waan keessi kiyya fudhatu. Keessi kiyya na fudhatu mucaan kun garuu koomantii isiitti irratti akkasitti barreessite. Ani waan isilleen beeku isilleen tarii miidiyaa makana irratti argiteetu maal miira isii ka duraan keessa isii jiru waan duraa yookiin rakkoo isiin keessa darbite san dubbachuu dandeettiin jira. Namoonni tokko gaafa rakkina keessa darban gaafa abbaa manaa ofii dhaban gaafa abbaa manaa isii dubartii biraa wajjin jiraatu har'a dubbachuun hin barbaachisu. Isiin bultii isii ijaarattee jirti fakkeenyaaf yoo Rozan bultii isii ijaarattee jirti. Nuti ka jennellee Rozan abbaa manaa qabdi. Roza taate abbaa manaa qabdi dhugaa dubbachuuf abbaa manaa qabdi. Waan akkana raawwati jedhellee gonkumaa gurran ani bakka qabu hin dhaga'ullee garuu dubartiin takka gaafa abbaan manaa ishee kutee bakka biraa jiraatu dubartii biraa irratti fuudhu miira hamaa keessa galti. Nama koomantii kana barreessu eenyu akka ta'e nuti hin beeknu. Isin galee eenyu akka ta'e nuti hin beeknu. Dubartoonni abbaa manaa jaalatan immoo wantoota hedduu raawwatan. Utuu anas ta'e wallaahi billaahi waa isin himu lafa kanarratti wantan jibbu keessaa masaanoo jibbu. Masaanoo jibba lafa kanarratti jaalattanis jibbitanis. Mucaa nama koomantii barreessitu kun miira hamaan barreessite barreessan isin barreessite sun ani guutullee wanta miti garuu isin dubbisa irra galchaa laala dubbisaame warri koomantii ijoolleen hedduu gaddaafii jira. Rozadhaaf gaddaafii jiran Rozadhaaf bo'aafii jira. Rozan eessa jirti yoo nu baati jechaa jira. Ani ka isii jibbusin jira argee jira. Maaliif hundi sin jaalatu wallahi hundi sin jaalatu hundillee sin jibbu. Hundi sin jaalatu hundillee sin jibbu. Wanni nu gubee ijoollee kana gubee akkatti hamaamaatiitti warroota koomantii kun dhufanii yaada isaanii ibsatanii jedhan sababni isaanii yaada isaanii ibsatanii jaalala isii qabanii kabaja isii qabanii iddoo isii qabanii sababa kanarraa akka ka'e jechuudha. Yaa jamaa afuulli kiyyallee isinitti dubbachuu sodaadhe omaan jedhu saahiman ukwa kana waan tokko maal isinitti fakkaata beektu waan gorsa waa'ee kana inshallah isin barsiisa jedhee abdii qaba. Ilaalamuu viidiyoo irratti malee wantoonni shamarran akkamitti abbaa manaa akka dhaban karaalee hedduutu jira. Gaafa inni isin harkaa kute argitan malee gaafa inni isin bira jiru dhugaa isaan beeytanii itti qoostanii hin jibbitanii abbaa manaa keessanii tuffattanii irraa miicitanii qeensa irraa mortanii yeroo hojii galu namni kun dadhabee gala jechuun isinitti ulfaata. Saraha jechuudha. Wallahi isinitti ulfaata. Maaliif dubartiin takka abbaa manaan tuffatti bar
abbaa manaa hin tuffattiin hin qaqqabdu. Mucaa wayiitu daa'imummaadhaan heerumtee rabbiin immoo yaada itti godhe beekaa ilmoo tana gisee tokko rabbiin kun waa bakka namaa buusa isinii galee yoo waa takka wallaaltu waa takka wallaaltu. Daa'imummaadhaan heerumtee garuu abbaa manaa isii kana jaalalli isiin isaa qabdu yaa ilaahi jaalala addaa qabdi. Qeensa irraa murtii akkuma ijoollummaa isii sanitti bulaala sa'aatii ijoollummaatitti yaani jechuun akka feete nyaata goote bakka hin jiraa miti garuu isiin abbaa manaa isii sirriitti jabeessite. Caaltu Muktaar fudhaa. Muktaar odoo caaltu mana keessatti xiqqootee qabdee alaan deemu. Otoo jaalala kennitee fi bari abbaa manaa qabachuun dura wantoota raawwatan hedduutu jira. Isinii galee wantoonni raawwatamu wantoonni nurraa eegamu hedduutu jira. Garuu mootuyyuu garuu jechuudha. Nuti erga inni tare erga inni kute erga inni dhalaa biraa wajjin jireenya isaa itti fufe erga inni isii jaalala qabaate erga inni isii bakka bane imimmaan keenya xururranna. Ay abbaa manaa keenya bara akkatti na dhiisee kute nadhoo biraa wajjin ta'uufiti akkas ta'a bira. Jarana nuti erga wanni darbe dubbaturra yeroo jiru akkitti abbaa manaa qabatan beekuu qaba. Istaayiloota hedduutu jira. Dhiironni immoo wantoota garagaraa laalti. Wantoota garagaraa miidiyaa dhalaan uffata akkamii yeroo hirribaa akka uffattu yeroo hojjettu akka uffattu yeroo abbaa manaa galu akka uffattu kana beekuu qabdanii bara dirqama geessanii zim jettanii salbaajuma kaleessa oolteen har'allee borullee galgal uffanni hirribaa addan jiru. Shittoon hirribaan jiru. Erga tare booyirri yeroo jirtu booyutu si caala. Yeroo jirtu abbaa manaa kee qabachuutu si caala. Ati fakkeenyaaf dhalaaleen biizinesa garagaraa dalagan kun yaani kabultii ijaarratanii jiranillee jiru miti. Waa hunduu akkasumas tartiiban. Baalziin kiriimiin gisee halkan dibattu jiraachuu qaba. Ka guyyaa dibattu jiraachuu karaalee garagara beeyi. Dhiirri dubartii caalaa waa beeyi. Shaawurii kee guyyaa irraa galtee qaqqabu qabdu. Ayyuu nama ballikkii jirti isin tun beeyne malee. Kanaaf jecha intalli mucattiin kun waan akkasii haasofti irratti erga darbe haasa'urraa yeroo jirtan abbaa manaa keessan jabeeffadha jechuutu caala. Yeroo jirtu ati abbaa manaa kee jabeeffattuutu caala. Yeroo kute takka dhalaa biraa keessa seenesse dhiirri dubartii lammaffaa harka seene taana akkan deebinetti beeka. Sababbiin isaallee isiin isii duraa san caalaa qabdi. Hacuuccee qabdi. Kanaaf ani Roza nama akkasiitillee jedhe gonkumaa hiyyaanne amma si yaadu borullee hiyyaadu. Obboleettiin teenna yoo akkana jettu miira biraa keessa galtee aara bakka biraa qabdu yoo isirratti bawweeddellee ani hin beeku. Wallaahi ani hin beeku. Yaadee gaafa jedhu intalli kun edaa xilaata hin qabdi. Itaa waan akkanaattu isii duuba jiraachuullee yaada akkasillee godhadhee jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Alaa kulli haal. Wanni godhamu hin jiru. Wanni dhufamullee hin jiru. Cal'isuudha jiruu teena tanatti cal'ifnee jiraachuu caala. Ana garuu baay'ee garana nyaatti. Wallaahi baay'ee garana nyaatti. Rozan baay'ee garana nyaatti. Wallaahi baay'ee garana nyaatti. Amma viidiyoo biraatu walitti deebinutti nagaan naatti.